begin with the end in mind. Jechuun sammuu kee keessatti waan tokko xumurii jalqabe. Biyya lafaa kana irratti wanti uuman hundumtu si'a lama uumamani. Fakkeenyaaf gamoolee gurguddaan addunyaa kana keessatti arginu magaalaa gurguddoo keessatti Washington DC or Finfinnee or China Shanghai kan arginu hundi isaanii si'a lama uumamani. Magaalaa keenya keessatti yookiin konkolaataa nuti arginu si'a lama uumamani. Wantootni uumama harka namaatiin tolfan hundi isaan even uumamumti kun mataan isaayyuu akka amantii keenyaatti si'a lama uumaman jalqaba sammuu keessatti uumamanii dizaayinii isaanii qophaa'anii sana booda lafarratti uumaman. Firstly, they were created in our mind, the imagination, the design. Secondly, they were born unto the reality. They came to exist on the ground. That is the second creation. Everything was created twice. First in mind, as a design, as a plan, then on the ground, as a reality, as it can be observed. Kanaaf